raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Harka fuune ashamaa akka moltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya raadiyoonii Dirree Shaggarraa oduu guyyaadhaa qabanne isinii dhiyaanneerraa kan isin biraan gahummoo an Iftuu Galataati. Dhaabbilee fi humnoota siyaasaa dararuun mallattoo abbaa irreetti jedhame. Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee sirna kaalaandarii biyyattii cabsuun guyyaa ayyaana Ida'al Adhaa qorumsa ministirii kennuuf jedhame. Kanneen jedhanii fi kanneen biroos bal'inaan isin biraan gahaa amma xumuraatti nu waliin tura. Hidhamtoota siyaasaa irratti gocha hammeenyaa dhala namaaf hin malle raawwachuu fi dhaabbilee seera qabeessa ta'an maqaa xureessuun mallattoo mootummaan abbaa irree ittiin beekamudha jechuun Addi Bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa qeeqe. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa kaleessaa baaseen miseensota dhaabasaa seeraan ala hidhuu rakkisuu fi miidhaarraan gahuun daran hammaatee itti fufuu ifoomse waajjiraaleen Adda Bilisummaa Oromoo guutuu biyyattii keessatti cufamanii hafus addeesseera. Hooggantoonni dhaabichaa manni murtii walaba gadhiise manneen hidhaa tajaajila bu'uura hin qabne keessatti dararamaa jiru kan jedhee ibsi ABO iyyannoo irra deddeebinee dhiyeessaa turre irratti hundaa'uun boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa hooggantootaa fi qondaalota Adda Bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii dararamaa jiran irratti qorannoo dabalataa jalqabuu dheeree boordichi xalayaa gaafa guyyaa eebila 18 bara 2023 Komishinii Poolisii Oromiyaatiif barreesseen iyyata ABO daran qorachuu akka barbaadu ibsuun koree bakka bu'oota PP Adda Bilisummaa Oromoo KFO fi hojjettoota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa of keessa qabu gaafa eebila 20 bara 2023 wiirtuu tursiisaa yookaan mana hidhaa poolisii Burraayyuutti argamuudhaan daawwannaa akka gaggeessuuf beeksisullee koreen hundeeffame daawwannaa gaggeessuuf guyyaan tokko yeroo hafu gaafa guyyaa eebila 18 bara 2023 halkan hidhamtoonni mana hidhaa qajeelcha poolisii Burraayyuu keessaa baafamanii bakka hin beekamnetti dabarfamuu ibsi ABO kun ifoomseera. Poolisiin Burraayyuu qorannoo iftoomina qabu gufachiisuuf yeroo lammataaf hidhamtoota mana hidhaa keessaa baasee miliqsuu kan addeessuu ibsichi koreen boordii filannoo biyyaalessaatiin hundaa'es guyyaa beellamichaatti mana hidhaa magaalaa Burraayyuu gahus hooggantoota hidhaa jiran kanneen argachuu akka hin danda'in ibsuusaa eereera. Hooggantoonni mana hidhichaa sababa garaagaraa himuun hidhamtoonni siyaasaa kunneen beekamtii hidhaman akka hin qabne itti himuu ibsichi ifoomse diraamaan kun hundi itti gaafatamummaa kan hin qabnee fi qorannoo iftoomina qabu gufachiisuuf itti yaadamee kan qophaa'e ta'uu ibse. Manni murtii hooggantoonni ABO kunneen walabaan gaggeessus waggoota lamaan darbaniif seeraan ala poolisiidhaan hidhamanii jiraachuu ibse. Hooggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo jechuunis Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennesaa Ayyaanaa, Jaal Dooktar Gadaa Oljirraa, Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Gadaa Gabbisaa fi Jaal Daawwit Abdataa jireenyi fi fayyaan isaanii baay'ee nu yaaddeessa. Yeroo ammaa kanatti hundi isaanii dhukkuba gosa adda addaatiin rakkachaa jiraachuu fi haalli jireenyaa fi fayyaan isaanii hubamaa jiraachuu isaatiin baay'ee akka isa yaaddeessu kan ibse ABO'n isaan keessaa Jaal Kennesaa Ayyaanaa erga hidhamee booda dhukkuba isa mudateen yeroo ammaa of danda'ee deemuu akka dadhabe ibse. Dooktarri isaas bakka fayyaa isaaf mijataa ta'ee fi wal'aansa fooyya'aa isa fayyisuu argachuu akka qabu gorsuu eeruun hidhamtoota maatii isaanii jalaa dhoksuun akkasumas hordoffii dhiyeenyaa fi to'annoo qaama seera qabeessa ta'een taasifamuu ugguruun waliigalteewwan idil addunyaa mirgoota namoomaa hidhamtoota wajjin wal qabatan sarbuu akka ta'e ibse.
hidhamtoonni wal'aansa fayyaa dhiyeenyaan otoo barbaadanii gocha maal na dhibdeetiin itti gaafatamummaa fi miira namummaa dhabuun dhiittaa mirga namummaa sukkanneessaa ifatti mootummaan raawwachaa jiru mul'isa kan jedhu ABO'n sarbiinsi mirga namummaa gaggeessitoota isaarratti raawwatamu daran jabaatee kan itti fufee jiru ta'uu addi bilisummaa Oromoo yaadachiiseera. Dhumarrattis hawaasni idil addunyaa keessattuu dhaabbileen mirga namummaa gocha namummaa hin qabne kan mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota hidhuun dararu tajaajila fayyaa dhorkuu fi achi buutee isaanii dhabamsiisuun raawwachaa jiru kana itti dhiyeenyaan akka hordofan kan dhaammate ABO'n hogganoota isaa fi lammiilee sarbama akkasii irraa eeguun ga'ee fi itti gaafatamummaa uummata Oromootis Oduma wal qabateen hogganoonni fi qondaalonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa dhibboo tokko keessatti dararamaa jiraachuun barame. Hoggantoonni fi qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa Burraayyuutii baafamuun gara duukam geeffamuun hordoffii cimaadhaan irra gahame haala qabiinsa badaa ta'een mana hidhaa dhibboo keessatti dararamaa jiraachuun dhaga'ameera. Haala hidhamtoonni siyaasaa kun irra jiran ilaalchisuun gaafatamaan quunnamtii hawaasaa dhaabichaa Lammii Gammachuu waabeffachuun OMN akka gabaasetti hogganoonni ABO kunniin haala qabiinsa badaa akkaan nama gaddisiisuun dararaaf saaxilamanii jiru. Manni hidhaa hidhamtoonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kunniin keessatti ukkaanfamanii jiran kutaa akkaan dhiphoo mana fincaanii cinaatti argamtu iddoo bookeen nama hiddituu fi ilbiisonni baay'inaan jiran bakka fayyummaa hidhamtootaa kanaafillee mijataa hin taane tahuu gaafatamaan quunnamtii hawaasaa dhaabichaa obbo Lammii Gammachuu ibsan. Mana murtiitiin yeroo adda addaatti irra deddeebiin bilisa jedhamanis sababa ilaalcha siyaasaa isaanii qofaaf waggootaaf mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiruun hidhamanii dararaa isaaniif hin malle argaa kan jiran hidhamtoonni kunneen battala mana hidhaa Burraayyuutii baafamanitti qorichaa fi meeshaalee wal'aansaa mana yaalaatii kennamaniifillee akka hin fudhanne waan taasifameef yeroo ammaa fayyaan isaanii haala akkaan yaaddessaa keessa jiraachuun himameera. Keessumaa haalli fayyaa obbo Kennesaa Ayyaanaa yeroodhaa gara yerootti akkaan yaaddessaa ta'aa dhufu kan himan obbo Lammiin hidhamtoonni kunneen mana yaalaa dhaquufillee poolisiidhaan durgoo humnaa olii gaafatamaa jiraachuu ibsanii haalli keessatti argaman yeroodhaa gara yerootti akkaan yaaddessaa ta'aa waan dhufeef uummannis ta'ee qaamni dhimmi ilaalu waa'ee hidhamtoota kanaa callisuu hin qabu jedhaniiru jechuun kan gabaase Gurmeechaa Gammachuuti. Odeessaa har'aa xumuraatiin biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee guyyaa dhahan biyyattii ayyaanaaf cufaa godhu haala maaltu na dhibdeetiin cabsee guyyaa ayyaanaa Idaalaa Dahaa irratti qorumsa ministeerii kennuuf qophaa'uusaa ibseera. Magaalichatti sababa hijaabaa fi salaata waqtii boqonnaatti taasisaniin irra deddeebiin barattoonni musliimaa rakkataa turuu yaadachiisuun yeroo ammattis ministeerri barnootaa biyyattii guyyuma kaalaandariin biyyattii cufu guyyaa ayyaana musliimotaa qormaata barattootaaf kennuuf akka jiru gabaafameera. Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee beeksisa akka lakkoofsa biyyattiitti caamsaa 1 bara 2015 fuula miidiyaa hawaasummaa isaarratti maxxanseen qormaanni kutaa 8ffaa akka guutuu magaalittiitti kennamu waxabajjii 19 fi 20 bara 2015 akka kennamuu fi kan kutaa 6ffaa immoo waxabajjii 26 fi 27 bara 2015 kan kennamu ta'uu ifoomseera. Manni marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee beeksisa biirichi baasee hordofuun ibsa caamsaa 2 bara 2015 baaseen ammoo guyyoota ayyaanaa uummataa kan kaalaandariin biyyattii cufaa godhe yaada keessa galchuu dhabuun guyyaa ayyaanaa Arafaa fi Idaalaa Dahaa kan waxabajjii 20 fi 21 bara 2015 kabajamuu irratti qabuun fudhatama kan hin qabnee fi barattoonnis tasgabbaa'anii qormaata isaanii akka hin fudhanne waan godhuuf biirichi irra deebiin sagantaa isaa sirreessuu qaba jechuun gaafateera. Gurmeechaa Gammachuutu qindeesse. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan mangammaa ture waan olii turtaniif hedduu galatoomaa halkan gaarii qabaadha. raadiyoonii Dirree Shaggar.